huccuu kanarra gartee adii fi gurraachaa fi diimaa keessa buusanii alaabaa abbaa gadaa jedhanii ka qaama isaanii uffifne qullaa deemuun aadaa balleessu malee aadaa mul'isu miti aadaa beeksisuu miti jechuudha. መዝሙራችንን እንዘምራለን። Wantoota aadaa fi safuu uummata kanaa cabsan mul'isan. Dhiirti uffata dhalaan uffattee, dhalaan uffata dhiiraa uffattee, dhalaan uffata qullaa deemtee haala gartee aadaa fi safuu uummata kanaa cabsuun dhiyaatan jechuudha uummanni kun. Osoo kana danda'anii namni waan hin taane arrabaan nama walitti buusuun daldala seeraatiin waan tiraafikiidhaan waan akkanaatiin beekamuun hawajjumtuu daawwattoota kan nyaatan mirkan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaadhaa wal biraan gahaa viidiyoolee keenya guutuu isaa daawwadhaadhaa waliif qoodaadhaa pileelistii jala seenaadhaa komentii mukannaa sheeris waliif godhaadhaa akka gartee miidiyaan kun hayyoo sagalmaan ga'u godhaadhaa. Hedduu galatoomaa isiniin jaa itti aansuun har'aan tana waa'een irraa haasofnu waa'ee miidiyaa hawaasaati. Waa'ee miidiyaa hawaasaa irratti torbaan kanaa keessa namoonni bebbeekamoon TikTok irratti dhiibbaa uumuudhaan beekaman warreen gartee badhaasa adda addaa fudhatan paawar waan jiru badhaasa gartee gama TikTokiin kennamu sagantaa adda addaa godhanii gartee akka biyyaatti gartee sagantaa guddoo godhanii sagantaa sana irratti namoota badhaasa fudhatan bebbeekamoo saniitu hidhamee jechuudha namoota hedduu. Waan kana akkamirraa ka'aniiti wanni kun ta'uu danda'e waan jiru hanga tokko miidiyaa hawaasaa irratti namni keenya hedduun hubannoo hin qabu taa'aa na fakkaatti. Heerri mootummaa biyya keenyaa wanni inni lafa kaa'ee jiru namni mirga yaada isaa ibsachuudhaa bilisaa qaba daangaan qabu jaa. Daangaan hangamitti hanga gartee aadaa fi safuu uummataan faalleessinetti. Paablik intarestii waan jedhanii jira faayidaa uummataa. Waraana labsuudhaa fi jeequmsa uumuu namoota walitti buusuu waan akkana sabaa sablammoota walitti buusuu amantii arrabsuu waan akkanaa hanga hin geenyetti jechuudha. Mirga yaada fi bilisa ibsachuu kun. Yaada fi bilisa ibsachuu jechuun haasawa jechaa ofaanii miti. Aartiidhaan, uffataan, gochaan akkaataa itti mul'ataniin bifa adda addaati jechuudha akkaataa itti namni ibsatu. Kanaaf jarri tiiktokoroota fayyadame kun mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaanii fayyadamanii miidiyaa hawaasaa irratti wantoota aadaa fi safuu uummata kanaa cabsan mul'isan. Dhiirti uffata dhalaan uffattee, dhalaan uffata dhiiraa uffattee, dhalaan uffata qullaa deemtee haala gartee aadaa fi safuu uummata kanaa cabsuun dhiyaatan jechuudha uummanni kun. Jara kana tarkaanfii seeraa fudhatamtee jedhanii qorannaarra jiran jedhanii waan akkanaa kanarraa namoonni aadaa cabsuudhaan, arrabsuudhaan, amantii arrabsuun, saba arrabsuun, namoota arrabsuudhaan beekamtii argatan biyyuma fedhetti bakkuma fedhetti akka itti gaafatamu beekuu qaban. Yakki miidiyaadhaan godhamu kun takka miidiyaaleen gartee nama saniif aksesii kennan akkaataa itti to'atan qaban. Miidiyaaleen adda addaa TikTokis taatu gocha gartee namoonni buusuu maal gocha kana akkaataa itti ittisu qaba. Habiraa kaampaaniin ispoonsor isaan godhelleen gaafatamuu qaba jara san. Jara gartee amma TikTok irratti beekamtii argatee maal ta'e kaampaanii adda addaatti ispoonsor isaan godhe sunillee ni gaafatamti. Poolisiilee waan akkasii jette jarri sunillee gaafatamuu qaban. Habiraa warreen gartee jara kanaaf haala mijeessee galii irraa argachuudha jecha. Beeksisa ittiin dalaganii jira ispoonsora ta'e beeksisa irraa argatu. Warreen kun nama aadaa fi safuu eeggatu ilaalanii godhuu qaban malee namoota amma wanni kun wanni shakkamee ijji ilaalameen ija hamtuudha. Akkaataa gartee dhiiraa fi dhiirtii dhalaa fi dhalaan wal fuudhaa yeruma wal barbaaduu fakkaatti jechuudha wanni ammaa tana haasan akka sababaatti. Kun aadaa fuudhaa fi heerumaa biyya keenyaa keessa amantii biyya keenya jirtu keessa hin jiru dhooqadha jechuudha. Waan warra lixaa ergama warra lixaati jechuudha. Ergama warra lixaa kana maallaqa jecha waan adda addaati jecha namoonni kun ittiin beekamanii gara san ka deeman yoo taate heerri biyya keenyaatiifis heerri biyya keenyaa waan kana hin jiru. Kanaaf namni gartee miidiyaa hawaasaa fayyadamu kun akka waan namni isa hin qabnee gartee samii gubbaa jirutti ilaaluu qabu jechuudha.
qabamuu danda'a hidhamuu danda'a akkuma jira kanaatti. Wanni akkanaa kun waan irraa baratu dhaloonni waan gaariidhaan beekamuu osoo danda'u namni dargaggoota barsiisuu osoo danda'u ummata isaa barsiisuu waan haaraa barsiisuu osoo danda'u aadaa wal gargaaruu aadaa cimanii hojjechuu aadaa teknooloojiidhaan fayyadamuu biizinasa adda addaa uumuu appilikeeshinii adda addaa uumuu osoo kana danda'anii namni waan hin taane arrabaan nama walitti buusuun daldala seeraatiin waan tiraafikiidhaan waan akkanaatiin beekamuun qaanyiidha jechuudha. Uummanni keenya qaanyii tana akka uummata Itoophiyaatti qaanyii tana fira ilaalaa deemuu qaba jechuudha. Uummanni Oromoo keessaafuu addatti uffata aadaa Oromoo jedhanii dhalaaleen uffata gartee handhuura mul'isu uffata qaamasii mul'isu uffattee deemtu. Uffata aadaa Oromooti jettee qaanyiidha jechuudha. Yeroo adda addaatti ni agarra ni ammayyoomna jedhanii mootummaallee waan kana akkuma isaa qabatee dhiisa. Wanni akkanaa kunis dhorkamuu qaba. Uffata aadaa eega taate akka aadaa sanitti uffachuu qaban jechuudha. Yoo aadaa san balleessan aadaan uummataa san baduu hin qabdu. Uummanni san ifi yoo badanillee jechuudha. Kanaaf hogguu aadaa uummata kanaa fayyadaman akkuma isin jirtu sani fayyadamudha jechuudha. Huccuu kanarra gartee adii fi gurraachaa fi diimaa keessa buusanii alaabaa baagataa jedhanii ka qaama isaanii uffifne qullaa deemuun aadaa balleessu malee aadaa mul'isuu miti aadaa beeksisuu miti jechuudha. Kana yeroo hedduu namoonni adda addaa dubbatanii warri immoo waan kana gartee dhorkuudhaaf itti dhiyeenya qabu akka mootummaa harka dheeraa qabu harka furdaa qabu kun dhorkuu qabaa jechuudha waan kana. Kanaaf itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti hundummaan keenyaa deebinee ifa laallu akkamitti haasawinaa maal haasawinaa yeroo tamitti haasawinaa eenyu wajji haasawinaa hoggaa haasawinee booda maatu itti aanaa waan jiruuf sirriin laaluu barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa miidiyaan hawaasaa ammatti jiru kana namoonni waan hin taane qofaan beekaman miidiyaa hawaasaa uwwisanii waan jiraniif namoonni hundi basanii beekamu barbaada. Kun ammoo hallayyaa nama buusa akkuma jirree amma bu'an kanatti. Waan kana namni ilaalee beekamuudhaaf beekumsa hanga tokko qabaatee beekumsaa san karaa sirriitiin itti fayyadamee namichi kun beekamuu danda'a. Dirqama karaa badaadhaan dhufuu qabu jechuudha. Dirqama qaanyii dalaguu qabu. Dirqama karaa hin taane deemuu qabu. Waan gaarii dalageetis beekamuu danda'a jechuudha namni. Kana sheekuutiin adda addaa irraa gorsuu jirti gama adda addaatiin. Waanuma jabaateetu waanuma hammaateetu yeroo adda addaatti uummanni osoo waywaatu ammaan tana irra dhufee jara san hidhamuu gahee jechuudha osoo namni waywaatu. Kanaaf namoonni gartee lafa ol deemus namoonni ammaan tana beekamtii barbaadu jirus namoonni miidiyaatti amma bahu jirus namoonni gartee koomediyaana ta'uu jirus waan adda addaa ta'uu jiru hundinuu aartiidhaan ogummaa aartiidhas baatan san aartii uummata keessa jirtu aadaa uummata keessa jirtu qabatama jiru san ol baasaa malee waan warra lixaa fiddanii uummata raffee hin barbaadina. Hallayyaa isin buusa malee kun faayidaan qabu jechuudha. Maaliif miidiyaa hawaasaa waan dhufeef namoota waan isa bira jiru aadaa isaa eenyummaa isaa amantii isaa jiruuf jireenya isaa dinagdee isaa waa'ee mataa isaa akka gartee ol baafatuuf malee waan hin taane namni bakka adda addaatti akka isa ricaanuuf miti akka isa raffe'uuf miti jechuudha. Kanaaf dargaggoonni keenyaa fi daa'imman keenyas if fakkaannee eenyummaa teenya qabannee amantii teenya qabannee biyya teenya fakkaannee guddachuu qabna malee aadaa fi gartee safuu teenya gannee amantii teenya gannee uummata biraa uummata gartee rabbitti amannee uummata gartee amantii hin qabne uummata akka gara hin qabne uummata gartee bineensa ta'e osoo deemuu namummaa bira kutee bineensummaa deebi'e uummata sana kan taane dhaamsa dabarsina. Kanumaanuu har'aaf hangana yoo jennee waa'ee miidiyaa hawaasaa yeroo biraa walitti adeemnu ta'a. Hedduu galatoomaa. Man. የልብ ሰላም
like, share, subscribe godhaadhaa wal biraan gahaa. Viidiyoolee keenya guutuu isaa daawwadhaadhaa waliif qoodaadhaa. Pileelistii jala seenaadhaa ilaalaa. Koomentis nu kennaa. Sheeris waliif godhaadhaa. Akka gartee miidiyaan kun hayyoo isaa galmaan ga'u godhaadhaa. Hedduu galatoomaa isiniin jaa.